caatiin haraamaa fi halaala ta'uu fatwaa ulamaa qabdii ulamaa gaafadha. Laakiin garuu an akka nama haqa nama miidiyaa kanarra taa'ee boru rabbiin irraa na gaafatutti guyyaa hedduudhaaf waa'ee caatii dubbisaa ture gogol gochaa ture. Dhiibbaalee caatiin hawaasa keenyarra gama fayyaatiin gahu gabaabumatti waa sagaleen isinii himuu deema. Namni yaada kana nama wayii an attaa gochuuf yookaan isiniif fakkaatu taate ani saniif hin deemu. Laakiin garuu yoo namni tokko yaada kiyya kanarraa ka fayyadamu taate anaaf kanatu gahaadha. Caatii an ka beeku dhaloota kiyyarraa hin beeka. Naannaa keenya iddoo caatii qofti itti oomishamu ni jira. Namni gaasara beeytan ni beeytan. Naannaa laga gaasaraa keessatti bakka hedduutti oomishama. Gammoojjiilee zeefaxa maalii kana keessatti iddoo oomishama. Akkasumallee jaarraadha. Caatiin gosa garagaraan dhufa gara magaalaa gaasaraa ni beeka. Ani caatiin baay'inaan Hararitti akka inni oomishamu kan bareeyyuu eega gara miidiyaa kanaa dhufeedha. Maaliif dachirratti akkas jedheetiin ni yaadu ture. Eega gara miidiyaa kanaa dhufe qabeenya guddaa ta'uu isii beekee angaruu amma waa'ee saniitii miti. Haraamaa fi halaalchuu an hin danda'u sun dandeettiitii yaa'udha. Laakiin waan saayinsii fi teeknooloojiin qo'atee irra gahee dubbadhee hawaasa kiyyaa ibsuun dirqama kiyya waan ta'eefini dubbadha waan ta'an. Namni ragaadhaan dubbachuu dandeetta ragaan dubbadha. Namni arrabaaf qophooftanii deemtan immoo haguma keessantu agasii arrabsuu dandeettan. Tokkoffaa irratti mental health 2025 health study in Gondar University Gondar keessatti naannaa Gondaritti beektonni Gondar qo'atanii kan irratti walii galanii increase depression and anxiety psychosis fi sleep problem akkasiin fidu. Increase depression ni hir'isa warri jedhan la depression caatiin hin hir'isu. Inuma ni dabala malee yeroodhaaf si'eessuu danda'a hir'isuu danda'a. Garuu inni ni dabala yeroo san booda yeroo si'aayina caatii dhiifne san booda jechuudha. Aarii fi ammallee psychosis sleep problem rakkoolee hirribaa jechuudha. Lammaffaa irratti brain and stroke risk jedhee kan ammoo 2024 clinical research tu waan kana lafa kaa'e jechuudha. Brain problem fi stroke risk akka inni fidu jechuudha. Long term chat use linked to high risk of hemorrhagic stroke dhaan walitti dhufe hemorrhagic stroke immoo maal akka ta'e isinuu hemorrhagic stroke jedhaati study godha. Qorannaa kana kan argisiise immoo clinical study 2024 videoon akkanatti hin dheeranneef. Sadaffarratti nutrition and weight 2024 up to 2025 meta analysis kan argisiisu chat increases undernutrition risk by 12 up to 53% due to appetite loss and long hours of drink. Isnigale undernutrition ni fida ammallee weight loss ni fida. Yeroo dheeraa namoonni qamaaniif jechuudha. Afuraffaa irratti heart and blood pressure irratti dhiibbaa akka qaba. Heart and blood pressure dhiibbaa dhiigaa fi onnee irratti rakkoo guddaa qaba. Rises blood pressure dhiibbaa dhiigaa ni dabala. Increases risk of heart rakkoolee onnee garagaraa ni fida. Heart attack illee ni fida. Kan ammoo cardiovascular study yeroo garagaraatti waan kana ni mirkaneessu jechuudha. Mouth and teeth afaanii fi ilkaan irratti dhiibbaalee inni fidu jechuudha. Gum disease, teeth decay and oral cancer maybe. Oral cancer fiduu danda'a. Ilkaan keenya akka inni nurraa luuzu godhu harca'u fiduu danda'a ammallee gum disease isallee fiduu danda'a jechuudha. Torbaffaa irratti use risk 2025 study percentii 38.9 argisiisa jechuudha. Ammallee ni saddeettaffaa irratti speeshaalii dubartootaaf dhiibbaa inni qabu jechuudha. Qorannaa bara 2024 irratti adeemsifame percentii 100 keessaa dubartoonni caatii qamaan irra caalaan isaanii poor nutrition fi ammallee household stress yookiin immoo mana keessatti maatii isaaniitiin akka waliin galle qorannatu argisiisa malee lu'lu'aa miti. Haasahanii nama walii galuu hin danda'an hanga caatii saniin qamaa'iniitti jechuudha. Eega caatii qamaan booda xiqqoo nashaaxaa argachuu danda'an. San dura garuu nashaaxaan qabanii ammallee walitti dhufeenya isaa maatii isaanii waliin hawaasa waliin qabanii baay'ee gadi bu'aadha. Qorannaa bara 2024 tti
argisiisa malee kun yaada lu'ulu'aatii miti. Saglaffaa fi inni xumuraa social and family impact dha. Social and family impact kun immoo qorannaa 2025 study qorannaa bara 2025 evidence kan mirkanaa'e jechuudha. Financial problem ni fida. Family conflict financial problem gara maallaqaatiin guyyarraa adada isa bittuun maallaqni kee luus gochaa deemaa jechuudha. Yookiin immoo inni sun nyaataa miti dhugaatii miti maallaqa ni baastaa jechuudha. Sun immoo financial problem fiduu danda'a. Si ka bituuf financial problem si fida, ka gurguruuf immoo madda galii ta'uu danda'a jechuudha. Family conflict walitti bu'iinsa maatiidha jechuudha. Jaarsaaf jaartii mana isaatti namni ka qamoo yoo kataataate caatiin sun highly addictive dha waan ta'eef walii galuun hedduu ulfaataadha. Keessaayyuu yoo caatii san hin argatin jechuudha. Lose of productivity oomisha irratti gadi bu'u. Viidiyoo itti aanu keessatti warroonni caatii fi buna walitti fidanii stimulantii yookiin si'eessitu jettanii sanarraa warri akkan isinii dubbadhu barbaadan lakkoofsa tokko jalatti naa barreessaa. Caatiin keemikaala si'eessaa lama qaba. Caatiin keemikaala si'eessaa lama qaba. Bunni immoo keemikaala si'eessaa tokko qaba. Bunaa fi caatii waan walitti dhufuu miti. Istadiidhaan mirkaneessee isinii fiduu danda'a. Piikcharii lama asirratti laxxafa. Achirraa hanga takka caatiin maal akka taate hubachuu dandeettanii. Ammallee biyyoonni addunyaa kamuyyuu irra caalaan isaa guutumaan guutuu osoo hin ta'in hanga laaletti irra caalaan isaanii baala sammuu namaa hadoochuu jalatti ramadanii jiran caatii. Ammallee firiilii yoo kotorbaandii yookiin daldala seeraan alaatiin osoo yoo hin tahin gama seeraatiin biyyi impoort ekspoortii gootu baay'ee gadaanaadha. Fakkeenyaaf biyyoonni gurguddatan kan akka Jarmanii, Ameerikaa akkasuma Kanaadaa gama seeraatiin caatii biyya sanii seensisuun yakka guddaadha. Namichi bara tokko nama Somaaleetii caatii qabatee eerpoortii Jarmanii keessatti argame tokko caatiin jiidhaa ture irraa fuudhaniitiin istadii laaboraatoorii galchanii poozitiivii ta'uu isaa mirkaneessaniiran yookiin immoo akka inni baala sammuu namaa hadoochu ta'e mirkaneesseera istadiin jechuudha. Waan kana ka dubbadhuufan galata nama tokkollee barbaadeetii miti nama tokkollee attaaggochuufii miti. Laakiin garuu warroonni kijibaan ragaadhaan ala jechuudha. Caatiin faayidaa qaba jedhanii dubbatanii faayidaalee isaa gama fayyaatiin isaan dubbatan hedduu waan argeef sanirraa bura akka rabbiin kiyyan hangaafanneef waan kana dubbadha. Namni martuu itti dubbatu yoo lu'ulu'aa hiyyeettii intala fuula fardaa qomaaxaa jazbaa yoo taate namni kamuu kana hin danda'a. Namni sammuu cufaa kamuu nama arrabsuun isaaf salphaadha. Laakiin istadiidhaan nuti bara shubbisaa osoo hin ta'in bara dubbisaa keessa jirra. Googil godheetiin namni mirkaneessee eenyutu akka mirkaneessee waliin dhufeetiin dubbachuu danda'u gama kamiinis waliin dubbachuuf qophiidhaan. Waa'ee halaalaa waa'ee haraamaa suni beekumsa kiyyaan ala abbaan halalchuullee danda'u haramtuullee danda'u quraana hadiisni lafa jira. Rakkoolee isaa dubbachuun immoo dirqama kiyya akka nama baratee takkatti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.